Hashama harka fuunee nageenya keenya bakka jirtan maratti isinaa qaqqabu jecha kun oduuf odeeffannoo guyyaa har'aaf qindeeffannedha. Egaa oduuf odeeffannoo guyyaa har'aaf qindeeffannee dhimmoota garaa garaa irratti kan fuulleffate hoggaa ta'u ani Lalisaa Alamu waa'ee koona cinatti argamu boruu mashii akkasuma ogeessi kaameraa ammoo Biraanuu Dajanee nufaana ta'uudhaan kan isin biraan geenyu hoggaa ta'u sinillee haga xumuraa sagantaa keenyaatti nufaana akka taatan gamanumaan isin afeerra. Egaa boru oduuf odeeffannoo keenya har'aatiin dhimmoota garaa garaa akkasuma dhimmoota torban kana keessaa dhimma waaqtawaa ta'anii fi keessattuu ammoo marsaalee hawaasaa idil addunyaa kan uwwisanii jiranii dhimma adda addaa irratti kan fuulleffatedha. Egaa dhimma sirna iftira musliimaa kan guyyaa kaleessaa rakkoo uumee ture sababeeffachuu akkasumas immoo pirezidaantii Sudaan dhimma paarlamaa biyya isaanii diiguu fi bittinneessuu kan sababeeffate akkasumas immoo rookeetiin Chaayinaa eessatti bu'aa yookaan immoo eessadha kan inni qubatu balaan ni geggeessu immoo maalidha kan jedhu marsaaleen miidiyaa adda addaa gabaasaatti kan turanii sunillee qubatteetti kan isheen jirtu akkasumas immoo dhimma godaantota yeroo garaa garaatti biyyoota garaa garaatti godaananii kan amma Xaaliyaanitti ta'eetii jiruun kan wal qabate oduuf odeeffannoo bal'oodha kan guyyaa irratti qabanneetti jiru jechuudha. Egaa daawwattoonni keenyas haga xumuraatti akka nu hordofaniif gamanumaan isaan gaafanna. Egaa oduuf odeeffannoo keenyaa eegallu. Oduuf odeeffannoo keenya yoo eegalle akkuma beekamu hawaasni keenya kan musliimaa addunyaa guutuu irratti kan jiran uummanni musliimaa yeroo ammaa kana baatii soomanaa keessa kan inni jiru baatiin ramadaanaa kun akkuma kana dura kaafnee turre baatii uummata musliimaa biratti kabaja guddaa qabdu kan uummanni musliimaa sirna kadhannaatiin dabarsu soomee rabbii isaatti fuula deeffatee yeroo itti waaqaan ol dhageeffatu akka ta'e beekamaadha. Kanumaan ol qabatee baatiin soomanaa kun deemaati kan jirtu guyyoonni kurnan lama darbanii amma immoo kan gara guyyoota kurnan itti aanan kan sadaffaa qabataniiti kan isaan jiran hiikamuufillee wanni itti dhiyaatteeti kan jirtu. Kanumaan ol qabatee hawaasni keenya kan musliimaa akkuma gaafa duraa hogganoonni amantaa musliimaa hawaasni musliimaa akkaataa bartee sirna amantaa isaaniitiin akka wal gargaaraniif wal cina akka dhaabbatan warra qalleeyyitti akka reeban waan kana kanaan wal qabatee namoota rakkinni adda addaa akkuma beekamu rakkinni nageenya biyya kana keessatti bal'aadha. Kanumaan ol qabatee rakkoowwan akkanaa kanneen yoo mudatan uummanni akkamitti akka rakkoo akkasii san irratti wal gargaaruu akka qabu dhaamsa dabarsaniiti kan turani. Kanumaan ol qabatee sirni aftaarii kun akka duraatti mana tokkotti maatiin tokko qofti kan afaxaru adoo hin taane yookiin immoo namni wal beeku qofa adoo hin taane hawaasumti musliimaa gadi ba'ee uummata rakkataa isaa gargaaraa akkatti waliin iftaarii kana sirna iftaarii kana gaggeessanii fi sirni kun eegalameeti kan ture. Sirnichi kan eegalame akkuma beekamu hawaasni Oromoo kan naannoo uummata Amaaraa waliin jiraatu uummanni Walloo rakkina nageenya naannoo sanii mudateen wal qabatee qe'ee irraa buqqa'uu mana irraa gubatuuf wantoonni adda addaa isaan mudatanii wal qabatee hawaasni musliimaa kan Oromiyaa keessa jiraatus ta'ee kan naannoo san jiraatu kan akkasumas immoo hawaasumti musliimaa adoo sabaan waliin qoodin akka waliin baanii afaxaratan godhanii achitti sirna akkasii sun eegalameeti kan ture walitti ba'anii jechuudha. Kanumaan ol qabatee guutummaa biyyattillee magaalaa Finfinnee keessattillee magaalaa Finfinneetu naannoo biyyattiiti. Kanumaan ol qabatee guyyaa kaleessaa kana hawaasni musliimaa addabaabii masqalaa kan magaalaa Finfinnee gidduutti argamu kan hawaasni hundumtuu irraa fayyadamu addabaabii uummanni Itoophiyaatti tajaajilamaa ture keessaayyuu irra jireessaan walgeewwan adda addaa bara hoggansa addabaabii irraa kaasee yeroo adda addaatti iddoo sanitti yeroo sirna filannaan sirnoota adda addaan gaggeeffamu kan namoota hedduun ittiin sirna akkasii san kabajatu yookiin sirna walitti ba'anii kabajatan gaggeeffamaa ture jira achirratti keessaayyuu bara filannoowwan baroota kanaan dura gaggeeffamaa turan keessatti addabaabiin deeggartoota isaa hedduu achitti walitti qabuun yeroo haasaa godhaa ture yeroo Mallas Zeenaawiin biyya kana hoogganaa turan beekamaadha. Kanumaan wal qabateet immoo hawaasni musliimaatillee irraa tajaajilamuudhaaf kana durallee fakkeenyaaf irreechi achirratti gaggeeffameeti kan jiru irreechi bara 2019 jechuudha. Achitti hawaasni miiliyoonaan lakkaa'amu akka baay'ee beekamaadha. Adda bilisummaan Oromoo achitti kan simatame sirnoonni lammiileen hedduun irratti hirmatan achitti. Keessattuu akka biyyaatti dhimmootni yookaan wanti guddaa jedhaman seermooniin gurguddaa akka biyyaatti jiran akka Itoophiyaatti jechuudha. Yeroo galmatti taasisuu barbaadan miiliyoonii madaraashii bakka jedhamu sanadha. Haa ta'u ka baay'ina namootaatti guddaa ulfaataa ta'u ka mudatu ammoo
addabaabaayii masqalaa kan jedhamu bakka sanattidha kan ta'u haa ta'uti egaa rakkoon kan mudateetii ture ifxiraan sun kan akka amantii musliimaatiin hoogganamee ba'ametti namoota nyaachuu hin dandeenye afaxxaruu hin dandeenye harka qalleeyyii ta'anii dirree bal'aa sanarratti afaxxarsiisuufidha kaayyoon kaayyeeffame saniin kan biraatiin ammoo amantiin xoomanarra jiraniif amantii musliimaa jechuudha xooma kana keessatti immoo rakkoowwan akka biyyaatti jiru dhibee COVID-19 sababeeffatee jechuudha sana fuula rabbiitti xoomana kanaan wawwaachuu fi addabaabaayii masqalaa kanatti fuula rabbiitti kan bal'inaan hundumtuu irratti hirmaate gargaaramuufidha kan isaan turan jechuudha haa ta'uti garuu waldhabdee uumameetiin sirni sun akka hin gaggeeffamne ta'eeti kan darbe danqaa ta'ee darbeeti kan jiru asirratti hogganoonni amantaa musliimaa kan isaan kaasaatii hin jiran sababni walitti ba'anii uummanni lakkoofsaan hedduu ta'e kun achitti akka afaxxaru barbaadamee fi inni dura harka qalleeyyii utubuuf yookiin gargaaruuf namoota guyyaa guutuu qaama isaanii keessa wanni nyaataan wal qabatu yookiin wanni gadi seenu guutumaan guututti irraa ittifamee oole sun galgala akkuma sirna amantaa isaaniitti yeroo nyaata godhatuuf deeman sanitti nyaata wayyaawaa ta'e tokko waliin ba'anii waan qaban bakka tokkotti deebisanii akka nyaatanuuf walumaa galatti harka qalleeyyii utubuuf waan kaayeffatee ture akka ta'e kasaan dubbatanii kun immoo rakkoo biyyattii kana keessatti yeroo ammaa jiru biyyattiin amma rakkinna akkamii keessa akka jirtu beekamaadha kanumaan wal qabatee rakkinna kanaaf illee achumaan rabbii isaaniitti iyyatuudhaaf inni kun immoo gargaarsa lammiilee qe'ee isaanii irraa buqqaan kam akka walirratti eegalame jennee jirra sirni akkanaa kun kan namoonni hedduudhaan ba'anii irratti hirmaatan kun wantoota kanaaf kan kana wal fakkaatan utubuuf kan yaalanii kan ture haa ta'uti garuu danqaa uumameen rakkoo utuu galma hin gahin hafeeti jira. Kanaan immoo nageenyaatiin utuu galma hin gahin yeroo itti hawaasni walitti bu'iinsi adda addaa uumamee haalaan taaniin yeroo bittinfamutti akka nama gaddisiisu warri waan kana godhaa turan hoogganaa turan koreen waan qondeessitu jechuudha. Gada isaanii ibsaate kan turan hawaasni komii isaanii kaasaate kan ture fuula miidiyaalee hawaasaa irratti wanni kun bal'inaan kan baay'eet kan jiru. Anumaan ol qabate sababi bulchiinsi magaalaa Finfinnee faa kaasaa duraan ture rakkina COVID-19ti akka inni wanni kun milkoonniif kan kaasaa turan haa ta'u malee hawaasni musliimaa kanas immoo baay'ina namoota 5,000 qofa dhayyamee kan inni ture jechuudha. Kanammoo wal qabate hawaasni musliimaatiif hogganoonni amantii musliimaa kan isaan jedhaatiin jiran baay'ee asirratti waan kana abbummaadhaan hogganaatti kan ture mana maree dhimmoota islaamummaa Oromiyaati koreettu jira koreen qindeessituu kan filatameeru jira kan namoota 9 of keessaa qabu inni kun immoo koreen fala barbaaddota hawaasa musliimaa kan dhaabbatan jiru fakkeenyaaf namoota amantaa keessatti beekaman namoota gurguddoo kanneen akka ustaazii Abubakar ustaaz Kamiil Shamsuu faa waliin akkasumallee Yaasin ustaazii Yaasin Nuuruu faa warra akka injiineer Badiruu Hussein faa warra akka ustaaz Ahmaddiin Jabbaal faa namoonni akkanaa kunniin immoo wanta uumame sanitti akka gaddanii fi komii isaanii akka dhiyeessanii fi akka balaaleffatan godhaniiti kan jirani. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee karaa ofishaal ta'een ofishaalii konfirmi kan godhame yeroo dhiifamatti gaafate kantiibaan itti aantu magaalaa Finfinnee dhimmi kun erga darbee booda dhiifama gaafatanii utoo dhiifaman gaafatiin duras ammoo dhimma aftirii kan biyya keessaa akkasitti waggaa dhorkamu bulchiinsi magaalaa Finfinnee immoo dippiloomaatota kan biyya garaagaraa kan Finfinnee keessatti argamanii akkasumas immoo hawaasa idil addunyaa gama dameewwan hawaasummaa garaagaraatiin Finfinneetti argamanii fi namoota gurguddoo akka biyyaatti bakka bu'ummaa qaban kan amantaa musliimaa hordofanii fi aftiriin geggeeffameeti kan inni ture jechuudha. Egaa waldhabdeen addabaabaayii masqalaatti uumameetii tureen booddee dippiloomaatota akka biyyaatti jiraniitii fi akkasumas immoo hawaasa idil addunyaa magaalaa Finfinnee keessatti argaman hedduu waliidhaan sirni kun geggeeffameeti kan inni ture jechuudha. Egaa gama biraatiin sirni sun immoo addabaabaayii osoo hin taane mana keessattidha kan inni geggeeffame sana wisuudhaaf fi wisa sana gochuudhaaf kan yaadame ta'uu danda'a jechuudha. Egaa akkuma amma kaaste immoo dhimmi isaan dhiifama gaafatan immoo rakkoowwan nageenyaa biyyattii keessatti yeroo ammaa jiru wal qabatee haalli marsaalee hawaasaa biyyattii keessatti deddeemaatii jiru immoo sodaa nageenyaa daran hammaataa fi ulfaataatti oofamaa sababa jiruuf jechuudha. Bulchiinsi magaalaa ifatti bahuudhaan jechuudha. Waan raawwatamee fi tarkaanfiin fudhatame sirrii akka hin taane amanuudhaan yeroo inni itti dhiifama gaafatee jirutu jira. Sababni isaa biyya kana keessatti dhibbentaadhaan yoo ilaalle keessattuu uummata Oromoo biratti harki caalaan musliimadha. Muffiiwwan uummanni musliimaa yeroo ammaa kana mul'isaatii jiru sababa aftirii kaleessaatiin jechuudha. Rakkootti akka hin deemnee fi sana hubachuudhaan ilaalcha keessa galchee bulchiinsi magaalaa Finfinnees immoo rakkoowwan mudatan furuudhaa fi fala waaraa kaa'uudhaaf dhiifama gaafateeti kan inni jiru jechuudha. Haa ta'uti qofa adoontaan achirratti waan isaan
dubbatan jiru itti aantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee kan isaan jedhan addabaaboonni magaalaa Itoophiyaa keessatti argaman kan lammiilee Itoophiyaati. Hundumtuu kan irra tajaajilamu ejjennoo akkas jedhu akka qaban karaa marsaa fuula hawaasaa akkatti fayyadaman kan isaan ibsaniiti kan jiran. Kanumaan wal qabatee wanni adda fakkeenyaaf manni maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa jira. Waa'ee dhimma Islaamummaa irratti kan hojjetu kun immoo kan Oromiyaa jira. Lamaan isaanii yoo ofshaalii yeroo hanga nuti odeeffannoo kana hawaasa biraan gahuuf gadi baanetti kan wanni ofshaalii ibsi yookiin bahe yookiin immoo wanni deebiin kenname jiraatu baatullee kantiibaa magaalaa Finfinnee garuu afxaariin sirni afxaarii sun haala haala yaaddamisaniin gaggeeffamuu dhabuu isaaniitti danqaawwan uumamaniif bulchiinsi magaalichaa akka gaddee fi maqaa bulchiinsa magaalaatii fi hoogganummaa isaan hoogganaa jiraniin ifama gaafataniiti kan isaan jiran warri hoogganoonni adda addaatillee warri sirna koree fala barbaaddu warri jedhanillee karaa sooshaal miidiyaa isaaniitiin warri akka Ustaaz Ahimadiin Jabbalfaa deebii kennaa yeroo jiran waan waliin tartiibni. Egaa tsoomni Ramadaanaa baatii ji'a sadaffaa yookaan immoo torbee sadaffaan kan xumuraa kun xumuruutti deemaatu jira. Hiddi Mubaarak jechuudhaaf yeroon itti adeemaatti jirullee guyyoota 2 yookaan 3 hin caalletti cuunfamee deemamaati kan inni jiru jechuudha. Sanaan guyyaa sana walumaan kan ittiin nu ga'u akka ittiin nu ga'uuf Rabbiin hundumti keenya ni kadhanna jechuudha. Egaa amantii Musliimaa kanneen hordofaniif yookaan hordoftoota amantii Musliimaatiin Rabbii guyyaa kanaan isin haa ga'u ittiin jecha gamanumaan dhaamsa keenya kan dabarsinu ta'a. Guyyaa sanas immoo akka FIB'tti jechuudha qophiilee dhangaa garaagaraa qopheeffannee kan hawaasa Musliimaa keenya waliin dabarsinu ta'uusaa gamanumaan waadaa seenna. Oduuf odeeffannoo keenya kan lammataatti yoggaa ceenu egaa baay'ee bittinfamuu paarlaamaa Sudaan Kibbaati. Akkuma beekamu Sudaan Kibbaa baroota digdama kudhanii sadirraa kaasee waggoota hedduudhaaf walitti bu'iinsa cimaa keessa akka turte beekamaadha. Keessayyuu gara waggaa 8tti geetteetti kan seen jirtu hanga gara waggaa 8tti deemaa kan jirtu walitti bu'iinsa waliinii keessa akka seentee turte Sudaan Kibbaa jechuudha. Sababa walitti bu'iinsa hogganoota paartiilee siyaasaatti uumamee fi paartii biyya bulchaa jiruun gidduutti uumameen jidduudha jechuudha. Kanumaan wal qabatee wal waraansa yeroo dheeraatiin duuba eega yeroo dheeraaf wal waraanaa turan waggaa 5 duuba wal waraansa waggaa 5 duuba waliigalteen pireezidaant Salvaa Kiir fi hoogganaa paartii mormituu kan ta'an Riek Machaar gidduutti mallatteeffameetti kan ture. Kanumaan wal qabatee immoo achirratti akkaataa waliigalteen bara 2018 sun ibsuun waraansa waggaa 5tiin duuba akkaataan ibsuun paarlaamaan biyyattii parsantaan 25 teessumni akka paartii mormituu kan Riek Machaar hoogganamuuf akka kennamu waliigalaniiti kan turani. Parsantaan hangi ta'e tokko immoo idduma hundarraa karaa bakka bu'insaatiin waraanni humni waraana biyyattiillee idduma bakka bu'insa isaa jiruun hooggansa siviilii keessatti akka hirmaataniifillee kan waliigalan turani. Haa ta'uti garuu waliigalteewwan akkanaa kun lafa harkifatu hordofee gaanfa Afrikaa kanatti rakkoon irra deddeebiidhaan uumamuu danda'a. Rakkoon kun bifa haaraan ka'uu danda'a kan jedhullee dhaabbataaleen adda addaa warra akka gamtaa Awurooppaatii fi mootummaan Ameerikaa fa'aatillee ibsa baasaati kan turani. Haa ta'uti garuu har'a sanbata kaleessaa jechuudha. Salvaa Kiir pireezidaant Salvaa Kiir paarlaamaa biyyattii bittinsuu irratti waliigalanii jiranii. Kana bittinsuun kan barbaachise akkaataa ittiin paartiileen mormituu achi keessatti hirmatanii dhimma waloo dhimma rakkina biyyattii uumame amma teessuma qofarratti guganii aangoo qofarratti yoo hafan biyyattiin diigamuuf deemti waan ta'eef waraansi waliinii kun akka dhaabbatuuf lammiileen biyyattii gaaga'ama keessa akka ba'aniif wantoota akkanaa kanaaf akka barbaachisuuf jecha tarkaanfii isaan fudhatan kun keessattuu yeroo adda addaatti Afrikaa keessatti mootummooliin yookaan pireezidaantoonni jiranii aangoo karaa nagaadhaan gadhiisuudhaaf eeyyamamoo miti. Kanaan ammoo paarlaamaan biyyattii akkuma garaa isaaniitti namoota garaa isaaniitiin kan hoogganamee fi aayidiyaadhaa fi caasaawwan pireezidaantiin biyya tokkoo qabu kan paarlaamaa biyyattii keessa jiruutti yookaan namoota paarlaamaa keessa jiranitti itti fe'ame isaan immoo baattoo ta'aniiti kan isaan deemanii sirni akkasii kun Afrikaa keessatti kan heddummatee fi namoonni paarlaamaa keessa jiran baattoo yaada pireezidaantii biyya tokkoo ta'anii yeroo isaan itti deemantu jira. Sana hambisuu keessatti egaa pireezidaantiin Salvaa Kiir waan isaan murtii isaan fudhatan kuni tarii akkuma yaada xinxaltoota garaagaraatti kaasan namootuma yaada isaanii ta'an qofa paarlaamaatti deebisanii ijaaruudhaaf kan kaayyeffamedha moo dhugaadhumatti immoo yaadni Salvaa Kiir kaasan kuni namoota garaagaraa paartii morkattootaan walitti eda'ameetii fi yaadota adda addaa kan keessummeessee fi mormiiwwan
hawaasa waraana waliin biyyattii keessa jiru kan dhabamsiisuu fi jiraatti hawaasni biyyattii nagaa waarawaa argatee akka jiraatuu fi paarlamaan biyyattii yaada morkataa fi yaada amansiisaa irratti wal ta'e akka jiraatuuf biyyattii ceesisuudhaaf kan fuulleeffate ta'uunsaa gaaffii hundumaatti kan waliin ilaallu ta'a. Haa ta'uutii malee garuu pirezidaantiin Salvaa Kiir egaa har'a irraa eegalanii paarlamaa keessa namoota jiran diiganii paarlamaa haaraa hundeessuudhaaf kan isaan yaadan jechuudha. Kanaanis egaa bara 2013 irraa eegalee walitti bu'iinsa Sudaan kibbaatti dhalateetiin egaa lubbuun lammiilee nagaa 300 fi 80 ol yeroo isaan lubbuudhaan dhabaman ta'eeti kan inni ture wal dhabdee waliinii biyyattii keessatti dhalateen jechuudha. Egaa namoonni haga kana baay'atan namoota 300 fi 80 jechuun lakkoofsaan nama hedduudha. Kun lubbuudhaan dhabamanii jechuun waan ulfaataadha. Rakkoowwan akkasii dhibee yookaan wantoota haarawaa mul'anneen lubbuun waraanaan agarnatti waggaa darbu paarlamaan haaraan hundeeffamu kun sababa fayyina yookaan sababa jijjiirama haarawaa ta'uu danda'a jedhamee tamanama. Kana malees lammiileen miliyoonaan lakkaa'aman keessattuu Sudaan kibbaa keessatti qe'eef qabeenya isaanii dhiisanii baqataniiru. Kun namootni paarlamaa biyyattii keessa turan nageenya biyyattiidhaaf kan hin hojjenne akkasumas immoo diinagdee biyyattiirraaf quuqama kan hin qabne callisanii dhuma teessuma ho'ifatanii kan deemanii fi haaluma jireenya mataa isaanii kan hoofanii fi aangoo kan turfatan ta'uu isaaniiti. Falli pirezidaantiin Salvaa Kiir kaa'an kun immoo falaa waarawaa Sudaan kibbaatiif ta'uu danda'a kan ta'udha. Egaa waan jiru immoo walumaan kan ilaallu ta'a jechuudha. Asirratti waa'ee rakkina hogganoota siyaasaa jidduutti uumamu gara uummataatti yoo gadi bu'u hagam balaa fidu akka jiru warri gaanfa Afrikaa kun Sudaan kibbaa irraa hubachuu danda'a. Warri gara giddu galeessa Afrikaa keessa jiranillee warri gara kaaba Afrikaa jiranillee Liibiyaa irraa hubachuun kan danda'amudha. Afrikaanonni hedduun kan baay'ee kan rakkataa jiran akka warri Awurooppaa hedduu san beelaaf dheebuu qofaan hin fakkaatu. Yookiin immoo rakkina hiyyummaa qofaan adoo hin taane rakkina ilaalcha siyaasaatiin Afrikaanonni hedduun akka dhabamsiifamanidha. Rakkina ilaalcha siyaasaa hogganoonni paartiilee siyaasaa kaasaniin wal waraansa wal waliinitti yeroo seenanitti lammiileen hedduun biyya kana keessatti yeroo dhabamsiifaman argineeti. Keessattuu biyya kana keessatti beelli kan hammaatuuf keessumaa Afrikaa keessatti beelli rakkinni wanti adda addaa uusaaleen hawaasummaa garaagaraa kan hin argamnee fi rakkoo bulchitoonni yookaan rakkoo pirezidaantonni mootummoonni biyyattii fidan irraan kan ka'edha malee Afrikaan amma fakkeenyaa fi sirnoota bulchiinsa miidhagoo fi hawwatoo ta'an kan mataa isaanii ni qabu. Sana kan nurraa dhaalanii Ameerikaan fa'aa yookaan Awurooppaan kan nu caalanii homaayyuu ni miti. Garuu rakkoowwan bulchiinsa Afrikaa keessa jirutu rakkoowwan akkasiidha. Amma fakkeenyaaf qabeenya uumamaatiin illee yoo deemne uummanni Afrikaa kun beelaaf dheebuu caalaa kan inni dhumaa jiru rakkina ilaalcha siyaasaati. Ilaalcha siyaasaa qabduuf lammiileen Afrikaa kun ajjeefama dararamaa turanii jira. Namoota 380 jechuun baay'ee lakkoofsa laafaa miti lakkoofsa guddaadha. Fakkeenyaaf waa'ee kan walitti bu'iinsa sanyummaa dugugga sanyii kan Ruwaandatti raawwatame yookaan waraana guyyaa 100 keessatti namoonni 600 kaasanii hanga 800 ta'an du'anii jiru kan jedhu gabaasa adda addaan bawa exactly lakkaa'amee wanni bira ga'amee hin jirre illee jiraachuu danda'a miliyoona tokkoon gaa kan jedhan illee jiru kan kaasanii seenuma keessattiyyuu kanumaan ol qabatee amma kana kan fidan fakkeenyaaf ilaalcha siyaasaa yookiin dhiibbaa siyaasaa gaggeeffamudha. Hogganoonni Afrikaa hedduun isaanii yoo an aangoota narraa bu'e yookiin immoo an biyya kanarraa aangoota narraa bu'a taanaan biyyi kun hin diigamti hin baddi kan jedhanitti kan yaada ofaamsisanii uummata biyyattii kan sobanii kanaan ol qabatee fakkeenyaaf aangawoonni Afrikaa kana hoogganaa turan biyyoota adda addaa kaasuu dandeenya. Keeniyaan hooggantoota meeqa akka qabdu, Itoophiyaan hooggantoota meeqa akka qabdu, biyyoonni Afrikaa kana keessa jiran hooggantoota meeqa hogganoonni darban kun hundi isaaniitu biyyatti namaan hoogganamaa turte sirnaan hoogganamaa turte sirnichi illee kan badee jira namni illee kan du'ee badee jira garuu biyyattiin hanga ammaatti fufaa jirti. Keessattuu kana kan hundumaa akka kaasneef murtiin pirezidaantii Sudaan kibbaa Salvaa Kiir kan isaan fudhatanii paarlamaa biyyattii jijjiiruun egaa tarsiimoo fi akkasumas immoo caasaa siyaasaa biyyattii jijjiiruu irratti kan fuulleeffatedha kan jedhame. Haa ta'uuti malee garuu paarlamaa keessatti namoonni isaan ofii isaanii filanii ka'an suni namoota akkamii akka ta'anii fi namootuma yaada isaanii qofa hoofaniidha moo nama ilaalcha biyyattii adda addaa qabu ceesisuu danda'udha kan jedhu gaaffii waan gara fuulduraatti ilaaluu dandeenyudha. Amma asirratti walitti bu'iinsa walwaliinii Afrikaa keessatti uumamu kana biyyootuma akkuma addunyaatti yoo qabne walitti bu'iinsa biyyaa qofa adoo hin taane walitti bu'iinsa walwaliiniitu balaa guddaa dhaqqabsiisa. Namoota 380 jechuun waan diqqaame fakkeenyaaf Sooriyaa yoo fudhanne wal waraansa waggaa 10 ture namoonni lammiileen 400 caalan du'aniiru kan jedhamuu fi miliyoonaan kan lakkaa'aman dachee mana isaanii irraa qe'ee isaanii irraa akka buqqaan gabaasa adda addaa kan jiru. Ameerikaa gara duubaa deebinee seenaa yoo fudhanne fakkeenyaaf Ameerikaan wal waraansa wal waliiniitiin lammiilee 600 ol ta'an akka dhabdeedha. Seenaan kun immoo kan mul'isu wal waliin yoo wal waraante wal fixxa.
Balfitta keessattuu ammoo namni si dhaga'u illeetiin jiru addunyaan illee qaama alaatii dhufee tiroorisuu fi qabeenyaa fi lubbuu kee balleessuu waan hin jirree fi wal waraanaan isa waliin gidduu seenee fala firuudhaaf ni rakkata. Egaa Sudaan kibbaa paarlamaa diige kanaaf egaa pirezidaantiin Saalvaa Kiir namoota inni fidee kaa'u immoo kan jala bu'uun hordofne daawwattoota keenyaan biraan geenyu ta'a jechuudha. Oduuf odeeffannoo keenya kan sadaffeessootti waggaa ceenu egaa torbanoota kana keessatti wantootni ajandaa miidiyaa addunyaa ta'anii jiran dhimma rookeettii chaayinaan gara samiitti wal furguggeessitee turte eebila 29 darbe keessadha. Egaa eebila 29 chaayinaan rookeettii gara samiitti kan wal darbatte osoo galma hin gahin kaayyoon darbinsa isaatii otoo hin raawwataminidha kan inni orbiitii isaa gadhiisee gara dacheetti deebi'uudhaaf dirqame jechuudha. Sanaan kan wal qabatee biyyoonni garaagaraa kanneen akka US akkasumas gamtaan Awurooppaa qeeqaa fi tuffii chaayinaa irratti daddarbataate kan isaatiin turan jechuudha. Qoosaan adda addaa ture baay'ee akkuma addunyaatti ilaalle wanni chaayinaa irraa kaa'u kun addunyaa kanaaf tolaan jirtu barroota 2020 kana kaasee wanni jiru wanni chaayinaa irraa asii dhufa addunyaa rakkisti kan jedhamu fakkeenyaaf long march 5B jedhamti rokkeettiin kun kan chaayinaan darbattee turte kun gaafa eebila 25 fakkaata 29 kan isheen darbatte amma asirratti gaafa isiin harka isaaniitii baatee yookiin to'annoon ala taatu san xiinxalli adda addaa kennamaati kan ture tarii gaanfa Afrikaatti bu'uu dandeetti biyyoonni akka Itoophiyaa, Eertiraa, Somaaliyaa kunfaa yaaddoo keessa galu kan jedhamu fakkaa'amaati kan ture ofishaaliillee instituutiin qorannoo saayinsii teekinooloojii Itoophiyaa akka uummanni of eeguu fi of eeggannoon akka taasifamuuf yeroon isaan karaa miidiyaatti bahanii dubbatanillee kan turedha. Atawati garuu sanaanis egaa instituushiniin teekinooloojii Itoophiyaa helmeetii fayyadamaa jechuudhaan isaaniitti dubbataa jirantu jira. Qoosni adda addaa ga'aati kan ture atawati garuu sanarratti qoosaa biraan tokko kan dhimma kanarraatiin ture gama Itoophiyaadhaan helmeetii fayyadamaa waggaa jedhamu namoonni hedduun sodaadhaa fi baay'ee raafamaa hedduu keessatti kan seenaa turani. Rokkeettiin kun meeddiin chaayinaa sababa ta'eeti wanni chaayinaa irraa dhufuuti wanni gadduun hin jirtu jechuu kan mul'isudha. Atawati garuu wurtuun qorannoo hawaa kan Ameerikaatiif kan biyyoota Awurooppaa adda addaa kan jedhaatiin ture kan Yuuroop kunfa kan jedhaa turan chaayinaa harka baatuuti malee nuti to'ataati kan jirru gara sinitti deemtu laalaati kan jirru kan jedhan kaasaati kan turan haa ta'uti garuu miidiyaan chaayinaa kaalee dhiisii gadi ba'uudhaan kallattumaan iddoo inni itti kufe argine jirra garba hindii keessatti kufee jira bararamtanii jirtu waan jedhu fakkaatanitti kan jirani walakkaan caccabaa rokkeettii long march 5B jedhamu kun immoo kararratti yeroo gara lafaatti gadi dhufu kiiloomeetira hedduudha kan gara lafaatti maayilii hedduu kan dheeratudha. Caccabni isaa kararratti bittinfamaa dhufee kanaaf immoo galaana garba guddaa hindii keessatti tooniidhaan gaafa safaramu ulfaatinni isaa toonii 18dha kan inni ulfaatu jechuudha. Haga kana jechuun kun kiloogiraamaan waggaa ibsamu ammoo miliyoona 16 fi 329 fi 325 kan ulfaatudha. Baay'ee ulfaatudha. Lafarratti bu'ee ture ta'ee lafa waan raasuufaa ture. Keessattuu raagni saayinsistoota yookaan immoo qorattoota hawaa hedduminaan kan milkaa'e fakkaata kana keessattuu qorattoonni hawaa fi ogeessonni hawaa Ameerikaa dhimma kana waggaa qorataatii turanii hin sodaatina hedduminaan dacheen kun kan guutamteeti turte bishaan irradhaan kan guutamtu sababa ta'ee fi bishaan irratti kufuudhaaf dhibbeentaan inni qabu yookaan immoo bal'aadha waan ta'eef sodaan qabu lafarratti kan inni kufu dhibbeentaadhaan muraasadha. Kanaaf of eeggannoon godhamu iyyuu malee haga kanatti sodaachuun hin barbaachisu kan jedhan jiru keessattuu saayinsistoonni biraan immoo ka dubbataatii turaniini wanti kun rokkeettiin kun lafa namoonni hedduminaan jiranitti bu'uudhaan lubbuu namoota hedduullee gaaga'uu mala kan jedhanis turaniiru. Haa ta'uti malee garuu rokkeettiin chaayinaan eebila 29 ol furguggeessite kuni gaddeebuudhaan garba hindii keessatti kan inni bu'eetii jiru jechuudha. Qubateetti kan jiru yaaddoon gama kanaan jirullee diqqaateetti kan jiru odeeffannoon keenya inni dhumaa ammoo odeeffannoo waa'ee baraaramuu godaantotaa kan gara Xaaliyaan dhaqqaban sanii akkuma beekamu Xaaliyaanitti godaantonni hedduun kan itti baraaramaa turan iddoon beekamuun Lombadush jedhamutti godaantota hedduu baraaruun kan beekamudha. Godaantonni yeroo adda addaatti godaantonni waggaa waggaadhaan gara biyya Awurooppaa kana seenuudhaaf Xaaliyaan gargaaramaniiti kan seenanii oddola Xaaliyaan sana fayyadamaniiti kan isaan achi seenaatiin turan. Kana dura waggaadhaa dura lammiileen hanga baqattoonni godaantonni 4,000 ta'an garasitti baqataa akka turan Xaaliyaan kaafteetti kan jirtu. Haa ta'uti garuu baran ammoo 11,000 irra gahee kan jiru kun immoo baay'achuu fi guddachuu isaanii kan ibsudha. Baay'inaan dabalaa akka jiru kan ibsu
jechuudha. Wanni addaa tokko garuu lammiileen Itaalii kan isaan jedhaatiin jiran nuti rakkina COVID-19 fi qaala'insa jireenyaatiin aduu rakkataatti jirru dhimma godaantota Afrikaa irraa nuti godaana nuti dhiphatuu hin qabnu fa'aa waan jedhan. Keessattuu dhimmi Itaalii jechuudha. Keessattuu lammiileewwan godaantota seeraan alaa biyya isaaniitti godaananiif keessattuu gara Awurooppaatti godaananiif karaa bal'ootii fi karaa qulqulluutti akka fayyadaman daandii kana jechuudha. Daandii galaanaa kana yeroo baay'eedha kan inni mul'atu. Haa ta'uuti malee garuu rakkoowwan godaantonni Itaalii keessatti mul'isaniin kan wal qabate godaantonni seeraan alaa biyya kana keessatti yeroo rakkoowwan diinagdeen akkasii hammaatutti isaaniif jennee dhiphachuu hin qabnu kan jedhu ni jira. Haa ta'uuti malee garuu rakkoon godaantotaa kuni garmalee baay'achuudhaan jechuudha. Lakkoobsi waggaa bara kanaa jechuudha. Bara amma keessa jirru kanaani gara lakkoobsaan 11,000tti kan inni ol guddateeti jiru. Kanaan kan waggoota darbeetiin waggaa laallu 4,105 kan ture. Bara kana jechuudha ji'ootuma kana keessa immoo gara 11,000tti ol guddachuunsaa yaaddoo itti ta'eeti kan inni jiru jechuudha. Egaa odeeffannoon keenya kan guyyaa har'aa kanneen kana fakkaatan turanii dhimmoota waaqtaa fi ulfaatota ta'an garaagaraa kaasuudhaan kan irratti mari'ataatii fi oduu daawwattoota keenya biraan ga'atee turre kana fakkaata. Egaa daarekteerri keenyas yeroon keessan dhumatti jaanuun jechaatii jiruuf nagaadhaan mannee haa baanu. Hayya kabajamoo daawwattoota keenyaa oduuf odeeffannoon sa'aatii kanaaf qabannee turre fixannee jirra. Ogeessi kaameraa fi kan teeknikaa Biraanuu Dajanee waliin taaneeti kan isiniif dhiyeessaa ture immoo Amboruu Mashiitii fi waayilli kiyya Lallisa Alamuu waliin taaneeti kasin biraan geenne qeeqa yookiin yaada yoo qabaatan immoo akkuma kana dura beekamu 74 irratti nu biraan ga'uu kan dandeettani waan nu faana turtaniif galata argadhaa horaa bulaa deebanaa isiniin jenna.